نتاجر أبساط ورموس نلالتا أدبل سما ورمو نلالتا أبو جوار نلالتا ممشى بالسران نلالتا هندي كيسانو شمرن كراف فلانو كها إني إسنغا فتاجر رمال إسنكوني Ashama arkafuni ordoftoota koo nagaa waaqayyo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii annagaa rabbiin galannaa ta'u isinis lafa jirtanitti nagaa guddaa qabaadha isiniin jechuuti nan barbaada sagalee kana yookiis immoo viidiyoo kana sheer godhaa isiniin jedha haaraa kan dhuftani immoo noora baga nagaan dhuftanii anaa dhufu gara chaanaalii keenya isiniin jedheera chaanaalii kana subscribe like share gochuudhaan na jajjabeessadha kun sagalee keessanii hunduma keenya miidiyaa nu fayyadudha injera bolota koi kanafiyyuu sagaleen kuni qaama salaallat bira akka ga'uu fi share waliif godhaa isin injera akka itti fufutti na wajjin turaa turtiin keessa na wajjinaa ta'u kun adaraa rabbii adaraa amantaa tamantanu adaraa haadha keessanii dubartiin asirratti argaartu gurraachoftus diimattus abduutaatus fayyaataatus warra kaleessa haadholii duwarraa baraaraa ture warra kaleessa liibiyaa keessaa ijoollee baasaa ture warra kaleessa rakkatanii biyyarraa bahanii jireenya jiraa jijjiirachuuf jecha har'ammoo rakkataa arganii obsa dhabanii gargaaraa turan ta'uu hubattanii adaraa keessan kooppiliink sheerwodhi obboleessi haadha manaa kee jaallattu dhiirti warra kee jaallattu haadha manaa kee jaartii kee jaallattu dhiirti haadha kee jaallattu kooppiliink sheerwodhii fi amma yoo dandeessan zumaraa jirtaa as jala زمرارا يا يو جل جرات بليز جرا جري كتور غني كوي تندولا ولا كما جان كامنه دوبرتيف بياف نمني كما دوبرتي جاتون بيا جاتولا دوبرتي جاتون هادا جاتولا دوبرتي جاتون كم موميتش منستيرا دكتور ابي ديسه دوبرتي جاتون كان جال مرو ديسه دوبرتي جاتون كان ابو جوار محمد ديسه جاتولا كانوا مامله جري غورنورا تفتون كمانو جاتولا جان مروني سانو مكيسا جرم سنة كيست دوبرتي راف سكالي ساني نكيسي سوكا بوجة چولا فانا كبو وانتي فانا نانا وانتي دكتور أبيس واندن دانون دوبرتو تكناف إيه فنو كنو كبوجة چولا بابا جوار محمد اللي دوبرتو تكناف إيه فنو كنو كبوجة چولا دوبرتي نانا وانتي دوبرتي سياسة رابلسا شلتي بيتي عربامي چاجرتي كليسا وني دوبرتين مقالا في الفنة كيساتي كلامتف وني دوبرتين كليسا كيروف كرين مقالا في الفنة كيساتي كلامتف وني هجانو انديسا مقالا في الفنة كيساتي كلامف هادو لي بلي سومسو فتولو هادو لي كينيا بلي سومسو في دوبرتي كينيا تفتيسا jireenya barbaan nu shakka dhiiraatti jechuudha. Shiltibeetii arabaa miiccitee qabsoo Oromoo bira dhaabataa turte dubartiin. Dubartiin haadha gootaati. Biyya arabaa keessa deemanii yeroo hojjetanu namummaa dhabanii utuu hin ta'in jireenya garaa jijjiiruufi. Mootummaarras deebi'a tattamaa barbaanna. Warri maqaa hawaalaatii shamarran nyaataa jiru imbaasii of ilkaa qaba. Imbasi sakatamu kaba insodan an nama imbasi ta jomu kesai nama biya na marade de majiro dirab jecha insodan du goro ba fe hadda duwe jennan inu mayu sagale ga jar gat shamara mana badami malif duwe jene me ko ta maytuna wali jolle shamara li samaju akamiti biya imbasi jiru kesatti maqawan biya imbasi jiru kesatti akamiti shamara kenya malaka biya tikaragal fatu dabde وصلاتات كنا وصلاتات الرجعات باسبورت كميتي جيجي رجولان دي باسبورت يجون بيجي جتون مو هذا جتون مو دوبرتي جتون أكميتي إمباسي تلا تي ما تنتي ريكون ساما ميجتة هاتوم ملكر كتة مالك إمباسي لكن نوران تكاد دوبرتي لورمو أكبر أنا بيجي نما كيس سبتة إمبرتو برا ويالة تو وغاجو تكون عندي كرا ويالة تبتي ويالة تؤرا بديرا وقاولي تمون في رومان كتو برويانه سنة إرويا إمباسي أما يولانو إيين
dhugaati timajirra liqimsa kana muummichi ministeera Dr. Abiy bira ga'uu qaba sagalee shamarranii kun wanni ijoollee shamarranii duutee jennaan biyya imbaasiin jiru keessatti biyya imbaasiin Itoophiyaa jiru keessatti bara wayyaanee sana shamarran Oromoo duutee baddee meettu maallaqa dhabde dhugaa dhabde fira dhabde nama dubbatuuf dhabde waa hunda dhabdee jechuudha kaayyoon keenya kana mootummaa garagachuun miti dhaaba siyaasaa keenya hin jiru namni an akka bakka bu'aa shamarraniitti wannan dubbataa jiru adaraa jaalmarroo haala jirtanu sana keessatti erga sabaafan qabsa'aa jira jettani qabsoon isinittin himnu asii kaa garu dubartiirraa ka'a waan ta'e nuun jedha adaraa obbo dubartiitu sin dhalchee dubartiirraa dhalattanii dubartoota biyya Arabaa imbaasiin gurratti cufate kanaaf sagalee nuu ta'a. Yaa muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmad kan gaafa ati aangoo qabattu shamarran mana madaamii keessaa burraattee suuraa kee fudhattee madaamiitti geessitee yaa madaam Oromootu mootummaa ta'e obboleessa kootu mootummaa ta'e saba kootu biyya Itoophiyaa keessatti mootummaa ta'e afaan keenyatu kabajaa argate ummata keenyatu nduu kana booddee jettee suuraa kee madaamiidhaan wal si barsiiste suni hadha kabaja dhabdee kan kolfaa taatee saree hanqattee du'aa jirti. Waadaan muummicha ministeera Itoophiyaa inni tokkoffaatiif inni irraanfatamne dubartiin nama natti hin galchinaa dhiifamaa wajjin nama hin galchinaa nama lama barbaada intanaa galchaa Zumararaa yaa qofa galchaa dubartiin haadha keenya jettanii naannoo Amaaraas naannoo Oromiyaa keessatti deemtanii mana dubartootaa diigdanii muummicha ministeera Itoophiyaa kabaja isin dubartiidhaaf kennitan sana imbaasiin Itoophiyaa biyyoota danuu keessatti shamarran keenya kabaja dhorgatee dubartiin ofumaa isiitiiyyuu paaspoortiidha. Paaspoortii yoo baafachuu dhatte maallaqa gubboo gaafatu dubartiin nuyiif paaspoortiin akka Itoophiyaatti dubartoonni Itoophiyaa Amaara hin jennu Tigraay hin jennu mirgi dubartoota keenya biyya Arabaa keessa hireen baaftee jireenyi rakkiftee baaftee nu eegamuu qabaadha gaaffiin keenya malee sagalee kan nu ta'aa jirru qabsaa'ota Oromoos ni laallata adda bilisummaa Oromoo ni laallata obbo Jawaar ni laallata muummicha ministeeraan ni laallata hundi keessanuu shamarran kanaaf falanuu kahaa jennee isin gaafataa jirra malee isin qoonnee isin arrabsaan jirru isin xiqqeessaan jirru akkanatti nu hubatamuu qaba. Shiftichi imbaasii jedhamu haga wayyaanee nu hanqate shiftichi amma dhalattoota naannoo Tigraay ijoollee Oromootiif hanqate afaan Oromoo dubbataa yoo danda'ame funaanamee ba'uu qaba. Qabsoon koo tokkoffaan imbaasii waliin morma koo cita malee bakka naqetti hidhaa keessatti hafa malee jedhu. Akkamitti biyya imbaasiin jiru keessatti dubartiin gurguramti? Akkamitti imbaasiin bilbila nurraa kaasuu dhiisa? Akkamitti haati tokko gurguramtee dhumneetiin dhalattoonni Wallaggaa keessatti haadholii keenya fixan jechuudhaan gadi ba'anii nu gurguranii gadi ba'anii sagalee taane shamarran kun sagalee argatan taanaan shamarran jaalallee qabdi shamarran abbaa qabdi shamarran obboleessa qabdi gara waan biraatti deemna jechuudha. An barattoota Oromoorra jimnii Oromoorra qabsaa Oromoorra maaloo Oromoo jettanurra dubartoota Oromootu humna qaba ana biratti. Sababni isaas dubartiin ilmoo hin qabne hin jirtu dubartiin obboleessa hin qabne hin jirtu dhufiitiin dhiiraa dubartiirraa eegatiteef dubartiin laggamnaan dubartiin waa dinnaan an haati manaa kootii dinnaan waan haati manaa kootii diddilan fudhadha fakkeenyaaf haati manaa kootii Samiiraan waan isin didde
diduu yaa qophiidhaan maaliif kabaja siiroontinaa caaluun jiru dhiirri diduu akkasumatti yaada jechuudha. Ilmoon kootis waan haati manaa kootii didde dirqama isaa fudhataa jechuudha. Akkasitti nu hubattanii qabsoo shamarranii kana waan biraatti nu jalaa naannessuun hin danda'amu. Mirga jaraa falmataa jiru nuti keeshaa hin baasotaa guutuudhaan miti kan nu biyyaa baaneef jaallattan jibbitan muummichi ministeeraa Itoophiyaatiif aangawoonni Itoophiyaa yoo akka carraa sagaleen kun simbira ga'e waraabamee wannan isinii dabarsuu barbaadu. Hatti malleessinaa jila Itoophiyaa biyya sana dhaqeeyyii qe'ee qulqulleeffatanii saatii kabajanii achi taa'u malee gaafa muummichi ministeeraa achii galee dubartiidhaaf waa tokko kabaja kennaan jiranu ragaa guutuu isiniif inna ragaan kanaaf ta'u dubartoota keenya du'an akkamitti du'an jennee gaafannee sagalee jaraa waraabbanne imbaasii biyya torbaan qabaan yeroo waa dubbadhu bor akkana gaafachiisu nan beeka. Yeroon ambaasaadara yookiin immoo imbaasii biyya tokko Itoophiyaa bakka bu'ee biyya tokko keessa jiru maqaa isaa waamee dubbadhu akka inni na gaafachiisu wallaalee utuu hin taane akka ragaa guutuu of hirkaa qabu gatiin qabu mali. Yeroo akkas jennu imbaasii hunda otoo hin taane imbaasii biyyoota tokko tokko dubbifnee jirra. Warra dubbifne sana himataa jirra malee imbaasiin hundi shamarraniif kabajan qabu. Imbaasiin hundi shamarraniif bakka hin qabu jedhaan jiru. Harki caalaan jaraa garuu gaafuma muummichi ministeera Itoophiyaa biyya sana dhaqanii qe'ee qulqulleeffatanii sobanii dubartoota salphiitti galchanii maal taate jedhanii gaafatu malee gaafa muummichi ministeeraa gale diina namni mootummaa kanatti diina horaa jiru tokkoffaan imbaasiidha. Imbaasiin deeggaraa warra hawaalaati. Biyya imbaasiin jiru keessatti nam tokko shamarran saamee ka'ee mirga paaspoortii haaromfachuu qabu. Biyya imbaasiin jiru keessatti hawaalaa wanti jedhamu akkamitti godhama? Imbaasiin maaliif deemee infulaansifne? Biyya keenya gaafa diigamtu biyyi keenya Itoophiyaan gaafa diigamtu